Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Harka fuunee ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee wal duraa duuba isaan isin beeksisaa. Sagantaa kana beeksisuu nagamaa itti kan isinii waliin turu ani Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuudhaan ammoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Ebila 15 ilaalchisuudhaan qophiilee qindeeffanne lama wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Walaloo Irbuu Shinnigaa Jaal Mikaa'el Booranaan kanaan dura qindaa'ee ture xumura irratti gara keessaniin geenya. Nu waliin turaan affeerraa keenya oduudhaaf Jaal Shumburaa Odaam. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu ani Shumburaa Odaati. Wallagga Baa'oona Saasiggaa bakka addaa Loomicaa jedhamutti waraanni Biltsiginnaa namoota nagaa maatii 4 ajjeesuu jiraattonni nuuf dhaaman. Namoonni waraana sirna nama nyaataa kanaan ajjeeffamanis Nagaash Abeetuu abbaa ijoollee 5, Yohaannis Abeetuu abbaa ijoollee 3, Fayyisaa Guddataa abbaa ijoollee 4, Waaggaarii Hambisaa abbaa ijoollee 8 sirna mootummaa faashistii kanaan ajjeeffamuu jiraattonni Saabaa'otti himaniiru. Mootummaan Biltsiginnaa hidhattoota naannoo Amaaraa hiikkachiisuuf sochii godhe irraa walitti bu'iinsi uumamuu maddeen gabaasan. Hidhattoonni naannoo Amaaraa keessa jiran humni addaa naannoo Amaaraa, milishaa fi humni guulessituu faannoo hidhannoo keenya hiikkannee caasaa waraana mootummaa federaalaa jala hin seenu jechuun diddaa mul'isaa jiraachuu isaanii maddeen oduu garaagaraa gabaasanii jiru. Nama biraatiin paartileen mormitootaa uummata Amaaraaf falman kan akka ABN fi Baaldaraas qabiyyee Finfinnee falmuu ibsa wal duraa duuban gidduu kana baasaniin humni addaa naannoo Amaaraa, faannoo fi milishaan naannichaa hidhannoo isaanii hiikkatanii mootummaa PP akka harka hin laanne waamicha godhaniiru. Mootummaan PP osoo haalli yaaddessaan jiruu fi waan geeddarame hin jiraatin hidhattoota naannoo Amaaraa keessa jiran hiikkachiisuuf socho'uun isaa itti gaafatamni itti dhagahamu dhaabuun mul'isaa erga jedhanii booda mootummaan naannoo Amaaraa sochii mootummaan federaalaa hidhannoo hiikkachiisuuf godhu akka mormu waamicha godhaniifii jiru. Mootummaan federaalaa kan PP'n durfamu humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoota biroo irraa hidhannoo hiikuuf sochii godhaa jiru irraa muddamni godinichatti uumamuu kan gabaasan maddeen naannoo Amaaraa iddoo tokkotti dhukaasni dhagahamus hubachiisu. Kaaba Walloo Obbooti dhukaasni dhagahamuu kan eeran maddeen daandiin Bahar Daar irraa gara Gondor geessu yeroof cufamee turuu eeraniiru. Mootummaan federaalaa ibsa kaleessa galgala baaseen humna addaa naannolee gara caasaa nageenyatti galchuuf hojjechaa akka jiru ibsee hojiitti hiikuuf sochii naannolee Amaaratti jalqabe irratti danqaa yookiin gufuun isa mudatu hubachiiseera. Humna addaa naannoo Amaaraa milishaas ta'ee humni finxaaleeyyii gartuu goolessituu faannoo yeroo ammaa gargar baasuun hin danda'amu. Jalqaba kan isaan ijaares mootummaa federaalaa PP'n hoogganamuu fi mootummaan naannoo Amaaraa ta'uu xinxaltoonni siyaasaa ifa godhaniiru. Kunis kan ta'e yeroo kaaba biyyattiitti waraanni deemaa ture humna TPLF dura ittiin dhaabbachuuf ta'uu addeessuudhaan kanaanis yakka waraana addunyaan ragaa ta'e raawwatuu hubachiisu. Itti dabaluunis hidhattoonni naannoo Amaaraa kunneen keessumaa humni finxaaliyyii Amaaraa faannoo jedhamu Oromiyaa cabsee seenuudhaan weerara uummata nagaa irratti gaggeessuun lubbuu ilmaan Oromoo kumootaman balleesse, kumoota dhibbaan qe'ee irraa buqqise,
manneenii fi qabeenya uummataa maallaqatti shallaguun ulfaatu akka barbadeesse addeessaniiru. Kanaan wal qabatees guutummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti mormiin uummataa addatti dargaggootaa ka'uudhaan karaan cufamuu, tarkaanfileen adda addaa caasaa mootummaa irratti fudhatamaa jiraachuu fi walitti dhukaasuunis gaggeeffamaa jiraachuu odeessi nu qaqqabe ni addeessa. Ilmi Saayimoon Tuut Yuunivarsiitii Booranaatti ajjeefamuun barame. Ilmi dura taa'aa paartii adda sochii bilisa baasaa uummata Gambeellaa Deeb Saayimoon kan ta'e Yuunivarsiitii Booranaatti qaama mootummaatiin ajjeefamuun barame. Yuunivarsiitiin Booranaa akka ibsetti kaleessa dura taa'aa paartii adda sochii bilisa baasaa uummata Gambeellaa kan ta'e Saayimoon Tuut ilma isaa Deeb Saayimoon kan Yuunivarsiitii Booranaatti baratu humni ittisa biyyaa rasaasan dha'ee ajjeese jedhe. Humni ittisaa kun inni mooraa yuunivarsiitii keessaa bahee kiiloomeetira 100 irratti mooraa waraanaa biratti argamnaan waraanni dha'ee ajjeese jechuudhaan gaafatamaa yuunivarsiitii dubbate jedhu odeessi nu qaqqabe. Yuunivarsiitiin Booranaa du'uu mucaa kanaa qaama mootummaatiin du'uu himuu malee maaliif akka ajjeefame osoo hin ibsin dhoksee jira. Hariiroon mootummoota ollaa waliin taasifamu lammiileedhaaf bu'aa gaarii argamsiisuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu ABO'n hubachiise. Adda Bilisummaa Oromoo kana kan hubachiise waliigaltee waraana haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee ibsa eebila 6/2023 baase keessatti Adda Bilisummaa Oromoo lolli Tigraay karaa nagaa furmaata argachuu isaatti kan gammadu ta'uu ibsuudhaan nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf qaamoleen marti wal gahanii mariidhaan waliigaltee fi wal hubannoo irra ga'uu qabu jedhee jira. Xumurri lolaa tokko gara jalqabaa waraana biraatti geessuu akka hin qabne Adda Bilisummaa Oromoo hubachiise. Biyyoonni yaaddoo waloo kamirrattiyyuu tumsa walii cimsuun seera qabeessa ta'us hariiroo fi tumsi waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru rakkoo ummatoota Itoophiyaa babal'isee Tigraay fi Oromiyaa keessatti gadadoo hammeessee jira jedheera. Hogganoonni waraana olaanoon imaammata lafa gubate jedhuun haleellaa waraana haaraa akka tooftaa waraana guddaatti baafatanii waraana bilisummaa Oromoo WBO Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf waliigaluu isaanii qabatamaan mirkaneeffachuu ABO'n ibsa isaa kanaan beeksiseera. Gocha waraana biyya alaa afeeruudhaan hammeenya Tigraay keessatti raawwatan ammas irra deebi'uudhaan raawwachuuf deemuun kan uummanni Oromoo fi ummatoonni Itoophiyaa marti akka dura dhaabbatanii fi balaaleffatan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa eebila 6/2023 baase kanaan cimsee hubachiisee jira. Akkasumas ijaarsa waraana haaraa waloo Itoophiyaa fi Eertiraan bobbaafamuuf deemu marsaa kan biraadhaaf uummata nagaa rakkoo gidiraa fi dararaaf saaxiluuf akka jiru hawaasni idila addunyaa akka quba qabaatu dhaame. Hawaasni idila addunyaa maloota danda'ame kam iyyuu fayyadamuudhaan gocha kana dhaabsisuu qaba jedheera. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa waliin fooyyessuuf haalli Tigraay keessaa murteessaa ta'uu beeksise. Sababa lola Tigraay keessa tureen hariiroon Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa waliin qabdu gufatee suutan yookiin dhawaatan kan bakkatti deebi'u ta'uu Gamtaan Awurooppaa gidduu kana ifa godheera. Bakka bu'aan olaanaa dhimma alaa Gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel gamtichi hariiroo Itoophiyaa waliin kan fooyyessuu adeemsan ta'uu dubbataniiru. Booreel kana kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan waliin hariiroo Ameerikaa fi gamtichaa gidduu jiru ilaalchisuun dhibbana wayitaa Biraazil keessatti wal arganii mari'atanitti ture. Haalli kaaba Itoophiyaa keessa ture gaaga'ama gidduu uumuu kan ibsan Booreel akka carraa ta'ee garuu rakkooleen turan fala argachaa jiru jedhe. Jijjiiramoota jalqaban itti fufsiisuudhaaf Gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan harka wal qabatanii waliin hojjechuu itti fufuu qabu jechuun Joosef Booreel ibsaniiru. Ergaan mootummaa Itoophiyaa fi Tigraayiif qabnu walitti bu'insicha hiikuudhaaf tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiru ta'uu keenya akka nu hubatanidha kan jedhan Booreel gamtichi hariiroo waraanaa booda Itoophiyaa waliin qabu kan haroomsu suutan yookiin dhawaatan ta'a jedheera. Gartuuleen waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture keessatti hirmaatan martuu sarbama mirgoota namoomaa bal'aa fi ulfaataa akka raawwatan ragaaleen garaagaraa kan mul'isan hoggaa ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo waraanni turetti sarbamiinsi mirgoota namoomaa raawwataman yakka waraanatiin kan walgitanidha jechuun ibseera. Kanaan wal qabatee Gamtaa Awurooppaa dabalatee hariiroo Itoophiyaan biyyoota dhiyaa waliin qabdu gufatee kan ture hoggaa ta'u gamtichi deeggarsa baajeta yuuroo miliyoona 90 mootummaa Itoophiyaaf kennuuf ture akka adda citu gochuunis ni yaadatama.
Gamtaan Awurooppaa deeggarsa mootummaaf godhamu kanaan ala waggaatti giddu galeessan deeggarsa misoomaa yuuroo miliyoona 214 Itoophiyaaf akka kennu marsariitiin gamtichaa mul'isu Addis Istaandaardi gabaaseera. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegaleetti fufee jira. Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Ebila 15 ilaalchisuun qophii mata dureen baatiin Ebilaa baatii yaadannoo gootota wareegamtootaati jedhu akka itti aanutti dhiyeessina. Kunootii hordofaa. Baatiin Ebilaa baatii yaadannoo gootota wareegamtootaati. Uummata Oromoo bal'aa biratti addatti adda bilisummaa Oromoo ABO biratti baatiin kun baatii kabajamaa fi ulfaataa gootota wareegamtoota qarayyoo ilmaan sabaa ofii aarsaa ta'anii dhiigaa fi lafee isaaniin qabsoo har'aa rarraga bilisummaa fi walabummaa irra gahe dhaloota dhaalchisanii darban itti yaadatamanidha. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n baatii kana keessa Ebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo jedhee yoo labsetti jaallan kutatoo fi muratoo qarayyoo ilmaan sabaa hayyi duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sii dabalatee jaallan hogganootaa fi qondaalota olaanoo dhaabaa dirqamaaf deemsa irra turan sababa amantaan gargar bahuu didaniif shiftaa Sumaaleen iddoo Shinnigga jedhamutti wareegaman bu'uura godhatus guyyaan kun guyyaa wareegamtoota irbuu Shinniggaa dura wareegamanii fi irbuu Shinniggaa booda wareegaman yaadachuun guyyaa itti qabsaa'onnii fi uummanni Oromoo bal'aan irbuu isaanii itti haaromfatanii akeekaa fi kaayyoo gootonni irratti wareegaman galiin ga'uuf qaamaa fi qalbiin itti qopheessan godheeti. Guyyaa kana yeroo fi bakka fedhettuu ta'u ilmaan Oromoo kabajamuu mirga Oromoof, bilisummaa Oromoof, sabummaa fi namummaa Oromoof falmuuf dubbachuu irraa kanneen lubbuu isaanii dhaban cufti guyyaa itti yaadataman oolanidha. Ebili 15. Guyyaan yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Ebila 15 jedhamee haa labsamuyyuu malee baatiin Ebilaa baatii yaadannoo gootota wareegamtootaati. Ji'a kana keessa ilmaan Oromoo guutummaa addunyaa irra jiran gootota isaanii walabummaa, bilisummaa, birmadummaa, mirga abbaa biyyummaa, dimokiraasii fi walqixxummaa sabaa fi sablammootaa mirkaneessuuf kufan yaadachuun dabarsu. Gootonni ilmaan Oromoo roorroo alagaa saba isaanii qolee gadi qabachiise irraa kaasuuf osoo falmaa hadhaawaa godhanii baddaa fi gammoojjii Oromiyaa dabalatee biyyoota ollaa fi bobaa diinaa inni jalatti kufan aarsaa guddaa kaffaluun irbuu hin dabnee fi hin cabne dhiigaa fi lafee isaaniitiin seenanii darban. Dhaloonni har'aas dhaloota irbuu goototaa nyaatu osoo hin taane dhaloota irbuu goototaa baatu ta'uun akeekaa fi kaayyoo isaan irratti kufan galiin ga'uuf qooda qabsoo isarraa eeggamu baataa guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo kana yeroo kabajutti irbuu isaa haaromfachuun wareegama qabsoon gaafattu kamiifuu of qopheessuu qaba. Baatii kabajamaa fi ulfaataa kana keessa addatti Ebila 15 bara kana 2023 guyyoota jiha booda yaadannee ooluuf deemnu irratti bakkayyuu qaamaa fi qalbiin of qopheessuun irbuu keenya haaromfannee akeekaa fi kaayyoo gootonni irratti kufanii fi kufaa jiran galiin ga'uuf qabsoo roga hundaa irra jiru finiinsuun xumura itti haa goonuun dhaamsa yeroon gaafattudha.
Hordoftoota keenya amma qophii keenya isa xumuraarra geenye jirra. Innis guyyaadhuma gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 irratti kan fuulleeffatudha. Mata dureen qophii keenya kanaa Shinniggaa jedha. Kunooti. Eebilli 15 guyyaa wareegamtoota Oromooti. Sababaan isaa gootawwan ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa, gosoota Oromoo adda addaa keessaa, amantiilee garaagaraa irraa kan walitti dhufanii uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo geggeessaa turan jajjabootu guyyaa eebila 15 bara 1980 waggoota 43 dura tokkummaa Oromummaa isaanii waan hunda lubbuu isaaniillee caalchifachuudhaan walii isaaniif waadaa qabsoo bilisummaa saba isaanii irratti cichuudhaan walirratti dhumanii boolla tokkotti awwaalaman. Wareegama kanaanis tokkummaa Oromummaa lubbuu dhiigaaf lafee isaaniitiin mallatteessanii bilisummaa saba isaaniitiif aarsaa ta'an. Dhiigni isaaniif kan Oromoota kumaa kitilaa isaan duraaf isaan boodaa hundi iyyatee jireenya gabrummaa sabni Oromoo jaarraa tokko oliif jalatti gidirfamaa jirutti xumura gochuudhaan bilisummaa sabichaa dhugoomsuudhaaf wareegama fedhe baasuu irraa akka duubatti hin deebine Oromoo taasisee jira. Qabsoo roga maraatti Oromoon qabsoo firiiree dhiiga jaallaniitti firii gochuuf imaanaa isaanii lafa hin keenye. Kanaanis rakkinniif gidiraan haalli yeroo fide osoo hin daangessin dukkanaa fakkaatu summartuu waan danda'uun ciniinnatee onnatee qarqara bilisummaa ga'ee jira. Xumurri isaa hadhaawaaf rakkisaa ta'us kaayyoon gootawwan irratti kufan fiinxaa ga'ee galii dhaqqabuuf yeroon hafattu fagoo hin ta'u. Oromoon saba tokkicha kan gaaffii siyaasaa tokkichaa gaaffii bilisummaa waliin qabu ta'uu qeerroof qarreen Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti falmaa godhaa turan afaaniin osoo hin taane dhiiga ifii itti dhangalaasanii lafee ofiitti cabsanii lubbuu ofiitti wareeganii addunyaatti mul'isaniiru. Har'as tooftaa qabsoo adda addaan sochii itti jiraniin dhugaa kana caalaatti argisiisaa jiran.
dhiigni dhangalaasanii fi lubbuun baasan barbaacha aangoo yookaan barcuma waan hin taaneef firiin falmaa isaanii butamee murnoonni aangoon sirna cunqursaa keessatti dhalateef guddate butatee dantaa impaayeraa tiksuu irra oolfatus kaa'imman Oromoo ammas kaayyoo abboonni isaanii irratti kufan osoo hin maksin yookaan hin dabsin galmaan ga'uuf karaa irra hiriiran cufaan falmaa hadhaawaatti jiran. Waggoota 43 dura hoggaa gootawwan ilmaan Oromoo Shinnigaatti wareegama hadhaawaa sana baasan gaaffiin bilisummaa Oromoof waa'een tokkummaa Oromummaa abdii hin dhugoomne kan namoonni muraasni akkanumaan itti rakkatan fakkaataa ture. Har'a garuu baddaaf gammoojjii lageeniif gaarreen magaalaaf baadiyyaa Oromiyaa mara haguugee kan mul'atu dubbuma sanii. Waa'ee dubbii sanii if duuba deebinee qabachuun isa har'aa waan jabeessuuf gootota keenya yaadachuu ittiin dhaadachuu waan isaan hojjetan daran babal'isuu fi caalaatti ammoo kaayyoo isaan irratti of kitiman bakkaan ga'uuf dadhabee fi ifadhee malee murannoof cichoominaan hojjechuudha. Walaloo Irbuu Shinnigaa jettu kan Jaal Mikaa'el Booraniin qophaa'e kanaan gootota wareegamtoota Oromoo Shinnigaaf waliigalaa haa yaadannu. Irbuu Shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa osoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru har'aa baratee ittiin wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa Shinnigarratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseete amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacce qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha doonuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaannu sodaa du'aatiif kadhaawwawwaannu murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa Shinnigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni Oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa Irbuu Shinnigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne Irbuun Shinnigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caalu gatiin ni baasu homtuun madaala
sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noo lufuune ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfama dhaala dhalootaa tahee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfama laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa awwaalallee dabdanii allaattii kan taatanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma bu'uura bilisummaa buutanii dhaabartanii lafee foon keessanii gaafee barsiiftanii hinduuneenii jirtanii jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dabdanii allaattiin kan taatanii fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessa jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dabdanii allaattii kan taatanii fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessa jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dabdanii allaattiin kan taatanii fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessa
maletti ballamanii kabanya jira tokko maletti ballamanii kabanya fakkii keessan fudhachuun fuuldura tarkaanfanna fakkii keessan fudhachuun fuuldura tarkaanfanna jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dhabdanii allaattiif kan taatanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii. Ballamanii kabanya kunkunillee naatu ballamanii kabanya Oromiyaa ijaarree ittiin isin obsina Oromiyaa ijaarree ittiin isin obsina jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dhabdanii allaattiif kan taatanii fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii jaalawwan koo hundaa qabsoorra kan kuftanii awwaalallee dhabdanii allaattiif kan taatanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii nu fuulduratta deemnaa dhaamsuma keessanii. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa roobii dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof.